duraan dursee hunda keessan baay'ee guddaan isin galateeffadha. Sagaleen koo yoo dhaga'amaatti jira ta'e namoonni sagalee koo dhaggeeffachaatti jirtan tokko tokko naalaadhaa. Ergasii booda gara dhimma kootiittiin seenaa jechuudha. Sagaleen koo dhaga'amaatti jira. Sagaleen koo yoo dhaga'amaatti jira ta'e tokko tokko naalaadhaa yookiin natti himaa. Sagaleen koo dhaga'amaatti jira. Sagalee koo dhaga'aa jirtu namoonni sagaleen koo yoo dhaga'amaa hin jiru ta'e. Haa ta'u sagalee koo dhaga'aa jirtu jechuudha. Duraan dursee hunda keessan uummata Oromoo galata guddaa galfachuun barbaada. Waggoottan sadan darban wayitan dhaabbatan jaalladhu, dhaabbatan akka daa'ima koo hangafaatti ilaalu, dhaabbatan sagalee uummata kooti jedhee kaleessa amanaa ture har'as itti amanu. OMN yeroo jedhamu namoota biraadhaaf jecha sadii. Anaaf jecha sadii mini sagalee uummata Oromooti. Sagalee saba kanaati. Yeroo itti sabni keenya mataansaa gadi bu'ee ukkaamamee waa hedduun irra ga'etti dhaabni kun gadi ba'ee uummata isaatiif sagalee ta'e. Yeroo duraatiif yeroo Dr. Solomoon Ungaashee na waamanii kaayyoo kanan qaba, kaayyoo kana keessatti hin hirmaattaa abdii jedhanii itti na afeeran gammachuu guddaadhaanan simadhe. Hangan guyyaa dhumaatti dhiisee ba'utti. Waggoottan sadan kana keessatti saba keenyaaf jijjiirama guddaa finneerraa, waa guddaa hojjenneerraa. Isa kanaaf immoo sabni Oromoo ragaadha jedheetan amana. Haala kana keessatti nama gaddisiisuun hin jiraata. Gartuu yookiin namoota adda addaa bifa gabaasa keenyaatiin, bifa adda addaatiin tarii isinitti buunee jiraachuu hin danda'a. Namoonni wayita nuyi saba keenyaaf hojjennu nutti gadditan yoo jiraat natti gadditan akka dhuunfaatti yoo jiraattan baay'ee dhiifama guddaan isin gaafadha. Asirratti quba walitti qabuuf hin dhufne an. Waa lamatu ka'ee deemaatti jira. Isa kana immoo namoonni hedduun abdii ati gadi baatee qulqulleessuu qabda jedhanii bilbilaan na gaafachaatti jiru, naa barreessaas jiru. Ari'amtee dirqamtee baate moo carraa biraa ari'uudhaaf jettee waan caalu argattee deemte, ofiin dhiistee deemte moo dhaabbatatu si geggeesse isa jedhu gidduutti uummanni Oromoo haalota wal falmisiisoo ta'an irratti akka inni haasa'aatti jiru anis hubadheera. Namoonni dhimma kanaaf baay'ee dhamaanii waan kun akka qulqullaa'u barbaadanis na gaafachaatti jiru. Dhaabbatan daa'imummaasaa daa'ima mini an OMN ijaaramee maallaqaan qaxarameen itti dhufe utuu hin taane ijaareen dandeettii koodii immoo tajaajiluudhaaf itti seene. Imaanaa uummataa baadhee, imaanaa saba keenyaa baadhee. Harmee Oromoo ishee ilmaan ishee awwaallattee kabraana jalatti ajjeesuu laata jettee
ofirratti rasaasa eeggachaa balbala ishee cufattee galtu sanaaf sagalee ta'e. Tarii immoo yoo Rabbi jedhee nu gargaare daandii bilisummaa saba keenyaa immoo hanga tokko gabaabsuu dandeenya jedhee biyya ani jiraadhu ijoollee wajjin guddadhe bakkan itti comfortable ta'ee jiraachuu danda'u keessaati gara biyya cabbii qilleensa isaa baay'ee akkaan sodaadhuuttiin dhaabbata kanaaf jedhee dhufe. Har'as daandiin saba keenya jalqabe imalli bilisummaa eessiyuu hin geenye karaarra jira. Haala kana keessatti dhibbaa dhibbatti kanan jala sararee isinitti imaanaa saba kooti harka koo irratti qabadhee dhaabbata kana dhiisee ofii kootiin hin deemu. Guyyaan dhaabbata kana keessaa deeme akkuma yeroo kaanii hojii hojjechaattan jira. Utuun hojii hojjechaatti jiru akkan hojii dhaabee dhiisee deemuuf ajajinatti dhufe kompiitarri koo shutdown taasifamee itti aanaa obbo Jawaar namni ta'an Muhammad Abdosh immediately termination paperiin haalaatee kontraata keenya si waliin xumuranneerra naan jedhee OMN feesii jijjiirrachaatti jira. Sababa feesii jijjiirrachaatti jiruuf ammoo nama hanqisuun barbaachisaa ta'e argameera. Nama hanqisuu kana keessatti namni nuyi piik goone sidha naan jedhee kompiitara koo sakattaa'uuf ta'uu mala maaliif akka ta'e hin beeku fudhatamee anaan akkasitti na geggeessan. Haala kanaanan dhaabbatan jaalladhu dhaabbatan ammas nan tajaajila gara fuulduraattis nan tajaajila jedhee abdii guddaadhaan eegaatti jiru keessaa dirqisiifameen ba'ee jechuudha gabaabaamatti. Sana dura maaltu ture? Sana dura viidiyooleen adda addaa marsaalee hawaasaarra erga deemaa turaniin booda hoogganni koo obbo Jawaar Mohammed Awurooppaa irraatii miidiyaa social media policy kan jedhu poolisii imaammata akkaan baay'ee jabaa tarii gadi ba'ee akkuman Facebook irratti iyyuu waa hin barreessine kan na ugguruu danda'u seera baay'ee jabaa baasee karaa warra oofisii hooggananiitiin akka mallatteessuuf natti ergisiise. Ani Facebook irratti yaada koo maxxansuu dirqama mini uummata koo karaa miidiyaa kanaan tajaajiluutu irra naaf wayya jedheen seera sana simadhee mallatteesse. Rakkoon qabu. Facebook irratti waan barbaachisaa taaneyyuu Facebook gadi ba'eeyyuu Facebook irratti barreessuu nan dhiisa jedhanii itti amanee dhaabbata kana sababan jaalladhuuf jechuudha mallatteesse. Garuu torban tokko booda mudannoon kun dhufee bifa kanaan dhaabbata kana keessaati guyyaa dheengaddaa utuun oduu hojjechaatti jiru geggeeffamee jechuudha. Haa ta'u ani miidiyaan adda yeroon taa'ee of ilaalu miidiyaadhaaf ga'umsa nan qabaa laata jedhee nan yaada. Kanaaf bifa qindaa'e bifa xiqqoo waayyaa ta'uun deebi'ee isinitti nan dhufa edheemoo nan amana. Kanaaf immoo isinis na waliin dhaabbattu na jajjabeessitu jedheen abdii guddaa qaba. Uummata kootiif sagalee ta'uun dirqama OMN keessa jiraachuu dirqama miidiyaa biraa keessa jiraachuu nan barbaachisu. Karaa ani danda'u hundaatiin sabatti sagalee ta'uudhaaf yoomiyyuu saba koo dura biyya na dhufee osoon ba'aaf galasaa hin beekina ummati koo akkan dheebuu miidiyaa qabu sababan bareefanii Washington DC keessatti raadiyoo hawaasaa tajaajiluu irraa ka'eeni gara OMN dhaabuutti gad seenne. Har'as
ummata koo bifa sanaan gargaaruuf bifa sanaan wajjin dhaabbachuudhaaf fedhii guutuun qaba. Isa kana immoo bifa qindaa'een bifa wayyaba ta'een isinitti deebi'ee nan dhufa jedhee namanaa. Abdii guddaadhaan na eeggadhaa. Yeroo jalqaba OMN'n jalqabnu teleprompter irraa niwusii dubbisuun illee hedduu nutti ulfaata ture. Harammoo shaakala muuxannoo waggaa 3 qabna. Baay'ee guddaan isin jaalladhaa. Jaalalan isiniif qabu daangaa hin qabu. Onee korraan isin jaalladha. Ulfaadhaa. Galatoomaa.